صدم كقبيسني مقالات كقيستي نمني صدم سنجولة دردرا جاره نمني صدم ني سنكتا كونافين جلد ينتهي على لما في ريرتي تكنم نمان سدي بكني سما نانو بكني سا جامتي أبسيسني نمني صدم ني سن بادي ياون تتي نمني غوتو تكابا نمني صدم تو أبا بودا والكون نمتي كابا نما صدم سركسين نورا كابان أمة بلغا كنا أمة بلغا مرة ولتي أمي فايدة كم لغنا أصلا نمني فايدة كباتة وانو ما فيت اللي أصلا فالمتاني أصلا نانو ما فيت اللي فالمتاني نانو في فرا أو ني فرا خاصني إيه أو هركي متاني تركي لالتا أما تخون ألا مرة أما تصدت صدت تبتي دروما الدمت دروما الدمت جرت الدمت تنبيهون أسمع جرا ما قالا درو الدمت لا فسيني في تبي مال لما جت دبته مال من شافي طولا ما غرغرت دبته من شافي طولا ما يسانتو تول في داجرة ديني جما نانيس جما سينيس هون طلعت خيس قيمة كنا إبو ما كرّي كرا والنيا تاجر تارر جيت لفو مساني تاديسن أمان تادان ننتقني أمني سومالي جاني غرو أورمون جلكبا أمان تادان لولان توري الراس أمان تادان لولان جرتو أورمون ما كل أورمون ما تكتي أورمي أفي أورمون داف دبتي إسا مالجن ما ربا غدا جاربا غدا ما رمي تركيشودا قبساو تم مدرا مالي أرسلتي كثير مرتو أرسلتي وتي مالي مبينو نت أرسلتي في جني خرّا خطاشن برده خطاشن أساس رجّن أبي أورمون هاي دتيتو نوف أورمون خطاشن أسا برج جنو لبقاء نفط رسالة بقاء خمو برتين وفرسيدة بفميل بقاء دقري سالة بقاء أورمون أكبساء لولا جرو خورمون أبيرو دبرسا جرو سنتون أورمون مالي أرسلتي متي هدو أباس هاقافتني أرسلتي جن بينو nuti karra nu bili somsu barban kabili somma tanya karat ises kaduga ware gamyo taate male kanu jala garagale oromumma in qabutti beina nuti ka qabsota na jala garagale yo dadhabate je sabasa gaafate galuudha qaba yo dhukkubsate na wallana nin dhukkubsadhe je yo dhugaan ka dhugaa dubbatan taate dhugaa rabbii yo dubbatan taate hoggaa jaatama qabsorra turre itti maniitin tun warri meelachiisaa ture maali كما فين جاتوري قن مال دلغاتوري ساليا ساميتي فيني أورمو راسيتي أورمو تجاني جاتوران الرمو مال غراجرا درية بنافي جمام متا غرغ توندا ارس يو المخيتيو يو مچاخيتيو أورمو خرط ديسه ديمي ارسيتي أورمو Teresa Romani Oromo cabsa cura durani Oromo da kapsae ka Oromo bilisa base kayokin tijiti Oromo sabab Oromo tifti bidda duge waregame ka Oromo daf jecha waregame takka kannin dukkum sadde je Oromo aja jagafate yo qabso kayse jirates mesha oso dinan galchina hodo Oromo jen ilmo Oromo titida nin dukkum sadde yo kana mo fayyadan dabe nin cisa nin daddabe ubriti yan kayse fita lala Oromo kulkullu me amata me kalma fi abala la kayse tichi مفولا ساني لا لا كبساو تجل كباترة أكاسيت تبدا يا ربا كدا أورومويوتي إيش بودانه نورا كدي شوفا أرسيتي أورومو داف كبساو ترى أورومو داف بابا ورقمه علو سورة علو كفر كيسان دادي كلا نوتو نوجي جيرمه أوروميا دا جتشا ورقمه نما نو ورقمه نتي أورومو دا جنة جنة nama Oromo gane gale untuk Oromo da janna arti mochi be amman tan abbichu bamma mala je nuratti farso qadir martuda abbichu je abbichu mela la khota akkana tayyaran fude warana saati wajin ingilisi pandike sitnuda abbichu firosal ingilisi da nu galta jira je bar gurba qadir martu Oromo ratti ambise Oromo chamse fite jawari na rabsa je ay jawaru gabbe kaze abbichu bamala warana saati wajin eidu saati wajin amma fude amma Oromo finfinne dan nagal chalala je inuma raja tisa biya galaton fate ufe fude nagal chaje ingilisi da bakka tigal chulalaga himbe nuti Oromumma saatis malani cina cana cacabe lafe na cacabe mitrki cana cacabe mali be na triki tikre da golin lakka gotani cacabe namni cacabe kana unturu ata duye namni kamale da tuma me gala mabira unturu akasuma ko baka banda nuti kacale Oromo da taru bawara enggak
Galatoome daa'ima Nuti qacalee Oromoodha. Nuti qacalee Oromoodha kan warri durraa wareegamaa jirtu san namni nuugee hin jiru. Namni nuugee hin jiru. Hidhattoota waraanaa abaaboodhaa warra nuuf jecha lolaa jiru qofa beeyna malee hin beeynu nuti. Warra immoo as garagalee Oromoo waraanaa abaabootti as deebi'e Oromoodha. Oromummaatti mul'ate. Oromiyaatti mul'ate. Alagaa nu nyaachuuf jirtuutti mul'ate. Sannurraa cabsuudhaaf gara waraanaa abaaboodhaas deebi'a. Sagalee waraanaa abaabootiif kanna gumaachoo qabaattan kannaaf yoo dhabdan ammoo rabbi kadhaanuu kannaa guddoodha. Sagaleen bira dhaabbannaan kannaa guddoodha. Waraanaa abaaboo cinaa dhaabbadha. Uummata Oromootiif dubbannu gujattan. Dhiisaa waa'ee Somaaleedha. Waa'ee Harargeedhaa dhaabaas uummanni Somaalee waliin lakkaawwatanii jirtan isin kuma qabdanii. Marti isaanii narra dawwalee kana naan ja'a. Ati oggoo boodhaa miliyoona 25 gumaachitu Oromiyaa guutuu fudhattaa akkamitti nuti Harargeen akkana jechaa jiran mata mataan irra dawwalanii mata mataan lakkoofsa qiyyaa manarraa fuudhanii irratti hiranii akkam abbaa keetii maal harkatuudhaaf jedhanii garuu abaawwaboon miilaanii waraana sirnaa iskaarbaa asin naqate arrabbi sodaadheetiin boo'ee manaan ilmootii yaabitu naafuun ta'in hanga Oromiyaa walabaa yoon harkadhe bilisoomtu yoon dhabe inni lubbuusaa wareegee leencotii wareegamtee diina wareegaa jirtu tun lubbuusii lafaa fuutee keessa deebifti akkasitti hubadha. Garatti waraanni abaaboodhaa Harargee tana keessa naqatuun karaan jaaramtee uummanni Harargeedha jechuun Hararii wajjin uummata afaan babal'a kana osoo naa taatee dura isaanii bansiila raphaa. Haadha nyaattitti tan lafa teenya uummata guutuu sabaa sablammii hunda dhaalchisan Affar yoo jedhachuma jiran Somaalee yoo jedhachuma jiran. Harari yoo jedhachuma maarree bineensi kunoo argobbaa achuma jira bineensi kunoo gama kana bineensi achuma yaa'an numa qobsiisan bineensi kunoo maali turkiidhaa kun achuma yaa'a naannoon biraa xiqqishollee yoo taate qallaalii dhogguun akkana achi madaalee achi fattashu mootummaa dilaalee turkii achi darbee Harargeedha darbee galatoome gaddarraan gagammoojjitti. daa'imni illee sirra jirti boqonnaa fudhadhu fudhu boodatti deebitan. Yoo kabajanii biyya isaaniitii ol kaanii hiriira bahanii sirnaan Somaalee gartee achirraan qagartee Finfinneetti Adaaman lafa bitatte tana nurraa gadi buusu uummata isa keessa jiruutu addaan beeka. Uummata isa keessa jiru Harargeetu bineensa dhufee keessa qubatee dheengadda qubatee fi hoggaa dabree fi amata meeqas hoggaa meeqa namni kun qubattootaa kabare warrachi keessa dhalatee guddatee dhufee adda baasa. Waraanni abaaboodhaan makee yoo achi dhaqe kanaatu Oromoodha kanaa Somaalee hundi afaan Oromoo dubbatti Somaaleen takkittiin isii dhiibsanii magaalaan keessa dhaladhee hunda keessa siidha afaan Oromoo qofa. Oromoon achi keessa eessa jirtettee dhamaa taa'u afaan Oromoo. irratti bilbilaan Dhaabbachuu qaban isinii deebiseetiin jira. boqonnaa fudhadhu maal taate? hay bakka boqonnaa fudhadhu itti deebita galatoome obboleettii teenya afaan warra afaan babal'attee fi Oromoo fi Somaalee adda baasnee hin beeknu an jette tullu maal yaadadhe guyyaa tokko isii miti si waliin namni tokko waa'ee Dirree Dawaa innaa haasofnu ol seenanii namni lama Oromoodha jedhan Dirree Dawaarra nuyi Oromoodha jedhanii dhumarra garuu Somaaleedha nuyi hin sobne malee jedhan afaan Oromoo qulqulluu haasawu sana yaadadhee kolfe beektaa dhugaadha waan ishiin jette kun amma kana waan guddaatu nu eeggataa jechaadha achi keessaa Oromoo barbaannee arguu fi qorannoo gadi fagoo nu barbaachisaa jechaadha Oromoodha inni aangootti kenninee too yoo biyya keenya Somaalitti gurgure maal goonu as keessa tan ture Maariyaam an jedhamtu takka gadi buute okay daawwidha as keessan ture daawwitti fufe achi Abeebaan Hayyee anillee abbaa gadaa dubbatu qoodati abbaa gadaa dubbadha. Abiibaan atti fuftu Abiiba Isiin abbaa gadaatii kennite ka isaan amma seena situ dura seenee miti anamatti dura seenee garuu isiin wayiifuu dabarsite mee anillee dabarsaa fi rakkoon qabu haa dubbatani. No, dubbaddoon sitti aaneen dubbaddaa rakkoon hin jiru. Aywa galatooma wallahi akka amma fidroofsan jette kuni waan mariyaaletii lafa jiru ummanni dhugumaa akka dirree waraanaa dabalisummaa Oromoo keessa jiru yoo laalle akka waan biyya ormaatii fi biyya keessatti namni nafeenititti walumaa galatti
amma uummanni daangaa akkatti fudhatamteetiin diinna irraa dhiichisaa jiru kuni dhugaa waanuma garaallee nama nyaatu. Garuu immoo yoo akka nama tokko tokko uummata keenya kawarra Harar kana yoo laallu xiqqoo abdiillee nama kutachiisa. Nam tokkoyyuu waa'ee lafaa kanaa miti mucaa sheeticha wayii ka Harar keessatti ajjeefame tokko hin yaadattani. Mucaa sun ustaaza olomaayiidhaan qaraasisa jedhanii. Mucaa sanuu ka ajjeesan haga irraatitti namni waa'ee mucaa sanii hin dubbanne in cal'isan jechuudha hin osani. Garuu dantaa mootummaa kana jalatti kursii qabanii fi dantaa isarraa birrii 50 irraa argataniif jecha dhugaa dhiiga ilma namaa lafa balleessaa jiranii. Akkasuma immoo laffiin har'aa jarri daangaa Oromiyaa jarri fudhatan kana kalee akkuma reef jedhan san gootonni kalee luka itti muramanii itti wareegamanii aarsa jajjaba itti kafalanii asiin ga'anii jaratti kennanii nutti kennanii odoo ilmaan Harargeen taane Oromoo guututti kennan jechuudha. Nama hundaaf kennanii isaan bira carraan isaanii geennan addunyaa kanarraa boqotanii rabbiin isaanitti warra jaannata haa godhu. Kanaaf immoo har'a ol ka'anii gama tokkoon gamtaadhaan waan kana ofirraa bineensa kana ofirraa faccisuudhaaf yoo tokko zorbaal jedhe tokko mootiyyuu gadi na furaa qabaa jedha. Kanaaf mee akkamitti ilaalamanii wanni kun yoo walitti dacha'anii tokko ta'aniitiin uummata lafarraa buqqisaa jiran kanaaf uummata immoo daangaa Oromiyaa jechuun qabamte diina biraatiin hoogganamte jechuun dhumti ilma namaa amma jechuudha. Kanaaf osoo walitti cal'isuu baannee waraana adda bilisummaa Oromoo amma dhugaa yoo isin hime ani ijoollee Arsii baati odoo waraanni adda bilisummaa Oromoo kun jiraatu baate qaata nu bobeessan garuu haa isaan sababa isaaniitti illee faa bobeennu akka waan bobeennee qaata sila addunyaan biyyi keenya jiru jechaadha. Biyyi keenya sababa isaaniitii fi rabbiin haa galatu. Kanaaf halli jiru tokko waraana adda bilisummaa Oromoo kanallee seensisanii jara cinaallee dhaabatanii waan kanaaf odoo gama tokkotti irraa goranii gama tokkoon immoo uummata kanarraa diina kanarraa faccisanii Oromoon walitti cal'isuun ijoolleen Harargee amma tokko wallaahi namuma jajjabatuyyuu haafixu mootummaan jedhanii waan akkasiisan odeessaa jiranii. Garuu yoo ta'u ofiitii biyya ormaatitti jiraatanii haa ta'u ofiitii biyya ormaatitti jiraatanii achitti niitii fuudhanii achitti ka horan taate akira jala galgalaa biyya abbaa ofiirra namni hanqatu hin jiru. Mush yooma saniillee fi yaaduu baatan har'a haadha keenya keessa jira abbaa keenya keessa jira ana ahlii keenya keessa jira. Isaanifuu yaadaniitiin mootummaa kana jalatti barcumaa qabuu dhiisanii mootummaa kana cinaa dhaabatuu dhiisanii ol kanii waraana adda bilisummaa Oromoo kana cinaa goranii afoo dhaabatanii isaan afoo deemanii waan isaan rakkatanii fi irraa qarqaarsa godhanii fi yoo waan kanaaf Oromoon tokko ta'ee ol ka'e irra wayyaadha. Akkanatti immoo walitti ilaaluun boruu achi yoo ta'e iftaan immoo eessa akka makkinni galu. Mootummaan immoo duguggaa ilma namaa kana itti jira. Kanaaf nam tokko yoo waa'ee mootummaa kana dubbatu ijoolleen Harargee jechuudha. Amma mee keessa socho'aa alaalaa tokko tana afaan gaggara galchanii bakka akka marroo fa'aa gaddeessanii abiyyi fa'aa gubbaa kaanii waan akkasii san jedhaa jiran jechuudha. Kana biratti mee akkamummaa ta'a yoo jennee ilaalullee xiqqoo nama jibbisiisa. Kanaafuu isin ittiin cal'isinaati Oromoon tokko taanee uummata kanaaf sagalee taanee gara kaaniin immoo iyyuu waraana adda bilisummaa ka hidhatee gaara jiru kanallee cinaa dhaabannee biyyi keenya akka tiifamtuu fi akka immoo iyyuu nagaatti akka baanu nu godhaa jechaaf isin jedhee dhiifamaamee yoo dhageeffadhe naa wayya dubbatu irra. Galatooma obboleettiiti abbaa gadaa kan keessa mee yeroo tokko taap godhaa sheer koppii link taap sheer koppii link. Ayyee akkam jirtu obboroobalee hundi keessanuu warras jirtan hundinuu yoo iyyaa nageenyi badhaadha jenne. Erga waraanni xumuramee dhuftanii abbaa gadaa gara dhumaa ta'e. Jechuun har'a madfiidhaan nu dabaddaban beekta osoo daawwinii fi tulluun jiraachuu baatanii madfii kallattii afuriin nutti dhukaasanii jechaadha. Rabbumaan nu baase malee. Waraana gosaati moo waraanuma isa dhugaa? Waraana gandummaa sammuu irratti mataa irratti mana ijaarrate. Waraana santu itti dhukaase. Sana dhiise sun waan hin taane sun uummata calliseera. Daawun dishqaadhaan jala seentee luka rukuttee nurraa dhaabde. Yaa mee ajendaan manaadhaa moo Muhammad Habiibaan dubbatte moo ajendaa biraatu jira mee ifa naa godhi roobale. Ajendaan manaa warra amma miidiyaa gubbaa irratti maqaa
gandaatiin daldalu kana ganda lafa godhaadhaa uummata maqaan balleessinaadhaa ofii wal arrabsaadhaadha ajandaan. Isaan immoo ganda keenya lafan goonu gandummaa gosummaa babal'isuu qabna duunetti argamna malee lola illee dhaabnu jedhan. Lola dhaabuu baattani uummata maqaan balleessinaadhaa of danda'a lolaadhaa. Ani sirumaayyuu haamtuun isinii bitan jedheen albee fa'a haamtuu fa'a cuubee saanjaa fa'a kana kanan bitaafani yoo lola wala jeesna hoo jedhe namni maal goonaree yeroo ulee walitti suuqassanis dhiisaa jennee dadhabne garuu qabxiin guddaan ganda maqaan dhaatinaadha. Okay. Bareedaadha waan kana yaadataa mana keettis mana tulluuttis irraa sagantaa irraa hojjennee turre finxaaleeyyii miidiyaa irraa kana warra finxaaleeyyii Oromoo walitti buusu kuni tokkummaa Oromoodha illee isaan irratti ni ijaaramne haa ta'u garuu amma yeroo Oromoon rakkoo keessa jiru amma Akaabiibaa afaan jedhanitti namoonni kaan jedhanitti daangaan Oromiyaa dhiibamaa jira bakka bakkaanii. Isaan kun ajandaa kana fidu yeroo yeroodhaan ajandaa manutti fidu akkumatti uummata sagalee taanullee hin qabnu yeroo namni rakkoon adda addaa uummata keenya biyya keessaa uummata miskiinaa yeroo waa irra ga'ullee finxaaleeyyii ani jarri kun gandas bakka hin bu'an finxaaleeyyii dhuman jedha finxaaleeyyii warra leenca faa bitee walii kennu wal arrabsaa warra akkasii kana. Amma nuti ilmaan Oromoo warra